fayyaa oltanii nagaan koo qilleensa irratti sinaa qaqqabu. Sirba Tsaggaayee Daandanaa isin affeereen calqabadheen ture. Yeroo sin jalaa dheeressa waan ta'eef yaa lammii koo kan jedhu ilmaan boorantichaa sirba jedhu isin affeereera sagaleen qabu isatti haasa'uu fi baay'ee xinnoos aareen jira dhiifama naa godha. Wantoonni ilaalaa jiru dhimmoonni deemaa jiran wanti nama gaddisiisan baay'ee jiru. Akkuma Facebook irratti kaleessa isinii barreessee dhimma Dooktar Mararaa Guddinaa hayyuu Oromoo jaalatamaaf kabajamaa ta'e dhimma isaa haasa'uu barbaada. Kanaaf egaa maa nama qeeqxanis akkanaan hin jennee warri amma dhaggeeffachaa jirtan South Africa keessumaa si wal beekna. Ati sheerii akka naa gootan hin barbaada. Ammumaa kaasiiti sheerii naa godhaan siniin jedha jechanii haasa'u. Namoonni dhaga'uu qabu. Warri South Africa jirtan, warri Europe jirtan, warri Amerikaa jirtan baay'ee sin jaalladhaa, sin kabajasi. Jaalalli koo dhugaa onnee koo irraa madde sinaa qaqqabu jecha haasaa kootti darba. Gabaabsees immoo afaan Amaariffaatiin አማርኛ ለምትሰሙ ሰዎች መናገር የምፈልገው ስለ አገር የምናወራ ሰዎች እኔ ፖለቲከኛ አይደለሁም ሁማኒቴሪያን ነኝ። ነገር ግን እየተደረገ ያለው በሰሞኑን በተደረገው በዶክተር መረራ ጉዲና መታሰርን በተመለከተ በአማርኛ ትንሽ መናገር ፈልጋለሁ። በኋላ ላይ በትግስት እንድታዳምጡኝና ሌሎችም ፖለቲከኞችም ሆነ ሁማኒቴሪያን የሆኑ ሰዎች ይሄንን እንድታስተላልፉልኝ እፈልጋለሁ። ይሄንን ካልኩኝ ወደ ኦሮምኛ ልመለስና እናንተ በአማርኛ የምትሰሙ ሰዎች እንድትጠብቁኝ በትህትና ጠይቃለሁ። dhimmi ani dhufeef baay'ee aareera. Akka nama tokkootti wanti ilaalaa jiru Dooktar Mararaa Guddinaa anaaf isin qofatu hin taane ardiin hin beeka. Qabsoo Oromoo namatti dhalatanii guddatan jireenya isaanii hunda dhabanii namni dubartii hundi keenya dhiira warri taane dubartii malee akkan jiraanne hin beektu. Ijoolleen hammam nama marartu hin beektu. Dhiigni hammam amma nama mararu namni ija ofii ijaan arguun hammam amma namatti tolu hin beektu. Anis qaba waan ta'eef nan beeka kana. Dooktar Mararaa Guddinaa adaraa keessan dura kan duraan dursee isin gaafadhu warri sammuu gandaa lagaan amantiin yaaddan rabbi sodaadhaatii akkasina wanna akkasitti hin fudhanne isinitti himuun barbaada. Dhugaa jiru akkasina haasoftan hin barbaada. Qabsoon Oromoo keessatti dhalatee guddatee mana isaaf maatii isaa lafa isaa hunda waan hin beekuuf waan na gaddisiiseef hin dubbachuu barbaade. Hunda keessanirra yookaan immoo akkuma isin beektan namoota tokko caala beekuu nan danda'a jireenya isaa. Ollaa maatii ta'ee argeera. Jireenya Dooktar Mararaan jiraatu baay'eetti gadi fageenyaan hin beeka. Jajuuf miti. Yoo du'es goota Oromoo akka Taaddasaa Birruufaa, akka Elemoo Qilxuufaa, akka Baaroofaa, akka warra dhuman baay'ota Oromoodhaaf jedhanii lubbuu isaanii kennan keessa goota lubbuun jiru Mararaa Guddinaa. Dooktar Profeesar Mararaa Guddinaa nama tokko akka ta'e hundi keessanuu hin beektu. Seenaa kana isinitti himuuf miti. Qeeqaa ani qabutu kanatti aansee dhufa. Aktiivistoota baay'ee qabna. Miidiyaa baay'ee qabna. Please aktiivistoota keenya biraan naa ga'a kan. Baay'een gadde. Gaafa namoonni baay'een hidhaman as individual namoonni muraasni illee gaafa hidhaman namoonni baay'een gadi baatanii qeeqa barreessitu. Anaalaayistii meeqatu irratti wal ga'a. Miidiyaa hunda irratti jechuudha. Dhimma Dooktar Mararaa Guddinaa
biyyi biraatu waa'ee isaa haasa'uuti. Warri Iroopi keessa jira warri adii waa'ee Dooktar Mararaatu haasa'anii rakkina qabnutu haasa'aa jiranii namoonni maaf callisan laata isa dhuqeequu barbaadeen. Namoota aktivistoota ta'anii amma kana jecha tokko oduu akka namni tokko dabarsutti warri barreessan ni jiru. Garuu namni qeeqamaan itti deemee hojjechaa jira laata. Yoo hojjechaa jiran ta'e galatoomaa itti fufaas ni jira. Injirtan yoo ta'e immoo dhugaa jiru irratti Oromoon dhugaa jiru irratti amma wal faana hin dhaabannetti edda dhugaa walitti hin himneeti nuti qabsoo Oromootiif waan deemaa jirtan natti hin fakkaatu. Kan ammoo dhimman jedhuuf hin qaba. Akkuma sila kaasee Dooktar Mararaani jireenya isaa hunda bara jireenya isaa ijoolleen qabu dubartii fuudhee akka manaati mana hin qabu mana inni keessa jiraatu argeen ture. Waggaa lamman darbe warri Wayyaanee manittiyyuu keessaa ari'atanii mana kiraa keessa. Shame on us as Oromo. Namni kun hayyuu barate barumsaaf sammuu qaba. Qabeenyaaf akkuma koof akka keessa nama hojjetee argachuu danda'u mana isaa itti gurguree mana gurguree dhaaba OFC jedhamu ijaaran. Politikaa jaallachuuf duun taane ilmaan Oromoo jaallachuudhaan. Okay. Isaa booddee obbo Bulchaa fa'aa wajjin walitti dhufuudhaan dhaaba OFC kan jedhamu ijaaranii Oromoodhaaf bara jireenya isaanii bu'aa guddaa buusaniiru. Dooktar Mararaa Guddinaa Ameerikaa keessa naa deemu akka koof akka keessan algaa gaarii rarafaa nyaata bayeessa nyaachaa jiraachuu utuu danda'uu gootni Oromoodhaaf jecha rakkina Oromoo irratti bara baraan jijjiiramu waa tokko jijjiiruu hin danda'a laata jecha Dooktar Mararaan jireenya isaanii hunda Oromoodhaaf jiraatan. Har'as yoo mana hidhaatti ajjeesuus hin danda'u toorchiin irra jiru waan baay'ee jira. Ani maatii isaanii irraa bilbilee dhugaa ta'uu isaa baree booddeetti dhaqanii wanna kana haasa'uu barbaade. Kan nama gaddisiisu keessaati namoonni Baqqalee Garbaa fi Dooktar Mararaan dhaaba tokkoof hojjetu. Akkana hubattan kan hin barbaadu. Gaafa obbo Baqqalee Garbaa Ameerikaa dhufan kanaan dura North America kee tuurii isaan godhan irratti Dooktar Baqqalee Garbaa obbo Baqqalee Garbaa biyya kana keessatti hambisuuf yaaliin godhamaa ture hin beekna. Warri kana gochaa turtan qabsoo Oromoo fuulduratti deemsisuuf moo duubatti deebisuuf laata? Goota waan ta'eef Baqqalee Garbaa goota Oromoo waan ta'eetiif jecha daayispooraatuun dhaggeeffatiin koottuun faana qabsaa'e jedhanii dhaabonni kan gootan har'a immoo Misir keessatti gara ijoo dubbii kootti deemuun barbaada. Har'a immoo Misir keessatti maal jechaa jiru? Dubbii kana daayivartii gochuudhaaf jedhanii yaazoo kabbabaa yeroo feetan gaafachuutuu dandeessanii intarvii yeroo feetan kan waraaname jedhamee waan yaazoo dubbatame tureera. Hundi keenya iyyuu ani siyaasa hin beekusi isanitti amanutti sin amanu. Shanee settan sanatti namanoni waa'ee dhaabaatiif taana. Garuu akka nama tokkootti miidhameerannaan akka gargaarsa tokkootti nama kana faana dhaabanneerra akka nama tokkootti yaazoo settan jechuudha. Har'a torbee gaafa Dooktar Mararaan har'a qabame borsaa walii ta'uudhaan sobdanii waa'ee yaazoo qilleensarra ooftu Misir Gibxitti jechuudha. That is shame. That is complete shame on you. Dubbiin ijoo qabdu maali yoo jettanii dhimmi Dooktar Mararaan itti hidhame dhimma Oromoo gara dabarsuuf jecha yookaan immoo cabbeessisuudhaaf jecha malee warri reediyoodhaan halkanii guyyaa waa'ee yaazoo intervii gootanis warri Facebook irratti wal arrabsitanis this guy is just individual akka koof akka keessan qabsaa ta'uu mala
walqeequun dandeessu qabsaan warra biyya jiruudhaani kan hin amanu har'as ani qabsaa miti kanaan duras dubbadhee beekaa sodaataa baqataan dhiira miti yookaan immoo goota miti isa kana isinitti hima warra haqa goota of gootanii biyya alaa kee bookistan kuni isin goota miti anis goota miti gootni warra biyyatti duudha dheera kanaan duras isa kanaatiif gootni warra akka Baqqalee Garbaa faa koottuu nu faana siyaasa akkamii hojjettaa jennaan didee galee mana hidhaatti akkatu hidhamu tuu galuuti beekuu dhaqee hidhame Dooktar Mararaa utuu namni jala butee ittimu personally anillee wanni kun inuma uumama godhin gochuu miti innaa gaafattan murteessee bara jireenya koo kan hin dhaladheef ilmaan Oromootiif mana keessatti hin galu mana kiraatti namni galu mana dhabee miti isiniif jedhee anaaf isiniif jedhee ilmaan Oromootiif jedheeti malee siyaasa keessan keessumaa iyyuu siyaasa Oromoo isa mataa fudduu hin qabne isa wal borcu kana isa kanaaf jedhee miti siyaasaa futuun taane ummata Oromoo hiyyeessa haadha Oromoo karaa irratti ilmoo dhabdeef abbaa awwaarsha malee dhabeef dhiiga dhangala'eef lafee cabeef kana gaddeetudha qabsootti deebi'ee galee mana hidhaa jira Baqqalee Garbaa miti wallos kinaa Dooktar Mararaa Guddinaa akkuma kana bara jireenya isaa akkuma sila dura sinii tuquu barbaade warri dhageenya yoo jiraattan irra deebi'aa naa dhaggeeffadhaa please warri miidiyaa irratti waan biraa afuursitan aktivistoonni guyyaadhaa guyyaatti aartikilii 100 barreessuu dandeessan har'a iskiriiptoota isin harkaa dhume moo taayipii gochuu dadhabdan moo jecha dhabdan European Unioniitu waame miti isaaf maaltu qophaa'aa jira maal qopheessaa jirtu Europe edda waamtaniiti edda Dooktar Mararaa waamtanii asitti fiddanii isintu hiisise kan irratti jettanii wanti qophaa'aa jiru jira namni kana dubbachaa jiru jira yoo jirtu ta'e galatooma yoo hin jirtan ta'e garuu please wanna kana irratti haa hojjennuun jedha qeeqni Dooktar Mararaa Guddinaa dhimma isaanii bara isaanii hunda biyya keessatti qabsoo Itoophiyaa keessa jiraannee biyyi Itoophiyaa jedhamtu Oromiyaa jalatti buluu qabdi yookaan immoo Oromoon aangoo ofii isaatiin dhuunfatee biyyattii keessatti mirga isaa kabachiifachuu qaba jedhee irratti bara jireenya isaa hunda qabsaa'aa tureeni dhaaba ODF kan jennu har'a the flip side of dhaaba kana har'a isa irratti midhaan hojjechaa jiran an dhaaba qeequuf miti baay'een isaan galateeffadha waggoota baay'eedhaa booddee dhaaba tokkotti yaada sanatti waliin deebi'anii xamanuun isaanii natti tolaana garuu maal amma yoomitti Oromoon tiifoozoodhaan jiraanna amma yoomitti I believe namni hundi kan callistaniif isinitti hima warri iddoo kan tiifoozoo afuursitanii naannoo Mararaa Guddinaatti dhalatee dhufes laga ija jala mureen isinitti hima red line jala naa muraa eenyu isheen sodaadhuani nama siyaasaas miti taayitaan barbaadu qarshii maal keessan hin barbaadu dhugaa isinitti hima kan isa kaaniif afuursitanii kanaan dura maayitte biiftuu gadaa goobana galatoomi wanta ta'e haasoftee ture kanaan dura viidiyoo ishee irratti maayitte warri Baqqalee Garbaa ittanii afuursitanii jette jecha ishii kootiin godha Mararaa Guddinaa biyya keessa jira maafii qabsaa'eetoo jira isa faana maa hin hojjenne dhugumaaf qabsoo Oromootiif odeessitu yoo ta'e jettee ture biiftuu gadaa goobanaa galatoomi jecha keessana baay'ee natti tole amma yoomitti wal somnasa jedhuuf hin dubbachaa jira Dooktar Mararaa nama isa jala nama jaa of jalatti lagaan warra isaa afuursu waan hin qabneefi akkatti qabsootti deemtu Oromoo akkatti amma yoonaa kanatti amantuu genereeshinii abbootiin keenya waggoota amma kanaa irra dabarsan isinis har'as irra darbitaniitu kana odeessitu dur miidiyaan keenya wallanqatan turre የኦኤምን አናሊስቶች eessa jiru dayarra maaf dadhaban moo miidiyaatu ga'uu dide
namni lama namni sadi wanta ta'e dubbachuu danda'a sakandii muraasa irratti. Shame. Qabsoon ilaalcha akkasii qabdu taanaani amma yoomiittuu isinitti hima waggaa 200 har'arraa kaasaatii naa qopheessaa. Aniif isinillee boolla keessa jirra mucaa keenya bilisummaa Oromoo hin argu akkatti deemtu yoo ta'e akka amma ilaaltanitti deemtu yoo ta'e. Isin dhimma yaazuu kabbabaa haat ishuu gootanii what he did for Oromo qabsaa'uu danda'a nyaa dargaggeessa akka koo ta'uu danda'a akka keessan ta'uu danda'a natti maa kan irraa waa'ee baarootii wal qixxeessanii waa softan ani isa kee galuun barbaadu ni ta'uus danda'a dhiisuus danda'a dhimma abbaa miidhame sanaaf dabarsee ni isa kiyaan qaban har'a dubbii qara dabarsuuf jecha yookaan immoo bishaan itti naquuf jecha kootti bishaan naqxee jedhama miti jecha gocha ta'aa jirutti dubbiitti bishaan naquuf jecha dhimma Misir keessatti odeessitu har'a miidiyoo reediyoon ebeluun kana godheettanii kan odeessan. Inni keenya yeroo kana warra Abashaas warra Adiis warra eenyuyyuu kaasee dubbachiisuu kan danda'u qabsoo Oromootiif balbala dhugaa kan banee jiru hidhamuu Dooktar Mararaa har'aati. Warri kanaan dura Dooktar Mararaa maaf hin hidhamne Wayyaanee faana hojjetan yoo namni maal ijoollee maal goona uummanni kun garamitti bishaan nagaanu akkamittaa bishaan maaf hin hidhamne hidhamuu dhiisuun ijoo Wayyaanee nama godha biyya keessa dhaquuni Wayyaanee nama godha nama faana dhaabachuuni Wayyaanee nama godha nama faana taa'uuni Wayyaanee nama godha miti ilaalchi bishinni keenya kana miti warri Wayyaanee gaafa isin bitan gaafa har'a nu bitaa jiran kana quraaliyoo hojjechaati uummata keessa deemanii uummata dargii faana uummanni mana namaa ta'aniitu seenaa funaananii dhufanii biyya sana mo'anii bushaa jiru har'a. Isa kana kee galeen haasa'u haa darbu. Egaa maalin jechuu barbaade Dooktar Mararaa is our hero. Jiraataa dhiira qabsaa'e du'an sodaanne dheeboo asirratti hin sodaanne dhiira akkasiiti. Jaallatus jibbitus ela bihaan itti naqadhuu dhugisittan hima abbaan sii ta'uu dide kanan isinitti hima baay'ee jaan aaree fi immooshinii kootiif dhiifama naan godhaa jedhee isin gaafadhu warri kun isinii fudhatamuu dide dhiifama naan godhiinaan barbaadu gootadha Baqqalee Garbaa gootadha kanaaf galanii mana hidhaa keessa jiru warri sobdanii ala teessanii riimootiidhaanii qabsoo gaggeessina jettanii uummata ficcisiisaa jirtani yoo dandeessan yoo nurraa dhaabbattan bayeessa tokkosa kanan jedha yoommoo tooftaattiin hojjettan gaariidhaan ittiin deemtan bayeessa akka feetanitti deemaa garuu bishaan walitti naquudhaan wal jala dhaabachuudhaan miti qabsoon kan deemaa jiru jechuu kooti. Isa kanaatiif warri dhimma Dooktar Mararaa samoona kana akkan haasa'amneef feesbuukiidhuma peejiidhuma keessan irratti illee ol buusuus gadi buusuus hin dandeessan amma sana iyyuu hin qabnu aangoo amma sana hin qabnu. Garuu miidiyaa qabne edda jennee haasofneeti warri isaatillee amma ishiitti qeeqa tokko wanta haasa'an qabu kan keenya maal haasa'aa jirrame asis sheemonaaf baay'een gaddee homaa dubbachuun barbaadu isa qabsaan biyya jira warri qabsaa immoo akkatti dhumaa jira ammas warri karaa kanaa karaa banattan jiraachuu hin feetu warri hidhamuu isaatti gammaddan baay'eedha. Congratulations warri gammaddanis yoo jiraattan jechuudha. Gootummaadhaaf hidhame seenaadhaaf hidhame. Maaf hin hidhamne warra jedhaniif hin deebisuu barbaada. Hidhamuu dhiisuuni namni tokko biyyi jiraannu Ameerikaa keessa waan ta'eef Ameerikaan fakkeenya fudhadha. Gambling Las Vegasin naa fudhadha. Namni Las Vegasin deemu gamblingii yookaan qumaara taphachuu yoo deemu mo'amuuf deema. Mo'uuf miti. Mo'uudhaaf akkatti taphatu akkatti qumaara sana taphachuu beekamtiire Dooktar Mararaa Wayyaaneedhaaf maaf hin hidhamne goota tapha kaartaa sanaa beeku Las Vegasin deemee goota mo'achuu danda'u waan ta'eef karaa isaan banan irra hin deemuuf okay biyya kana gaafa dhufu walgahii gaafa dhufu sakarii yeroo darbe irratti geemii taphatamte xinnoo ishii dubbachuun barbaada. Dhaaba afur walitti qabanii mara Dooktar Mararaa koottas taayitii piikcharii kaasuu fi wanti godhame jira ture miti nan beeka jaan beekuuf hin haasa'a.
jala muree jaambeekuuf finisnittima tooftaa turin Dr. Mararaan naqee akka manee dhaagaluuf. He is smart enough. He know how to gamble politics. That is how politics work. Warri politika beekaniif anillee waa isaa jaan beekineef waa hin konaan beeku yoon dhiiserra natti tola. Akka an humanitarianii tokkootti dhimmi Dr. Mararaa hadha jaanatti dhaga'ameef warri hundi keessan afaan keessan loggomattanii teessanii fi baay'ee isinitti gaddeera. Isa kanaatiif he is so smart enough kanaaf argachuu hin dandeenye kanaan dura guyyaaniin. Ammas smartness isaa gadi bu'eetu hin taane warri European Union affeerraa isaan godhanii fi dhimma atattamatti labsii ba'e jedhanii fudhatan sanaatiif Dr. Mararaa hidhamuunsaa warri har'a garaa isin ga'e baga gammaddan. Garuu seenaa immoo akka ta'e hin irraanfatina. Isa kanaatiif dhimmi amma har'aatti isin quuqe yoo jiraattan warri itti gammaddan akka garaa keessanii. Garuu dhimma Oromootiif dhuguma yaaddanii jirtu ta'e yoo ta'e dhaabni biyya alaa keessa jirtan dhugumaaf qabsoofnee birrii ittiin jireenya keenya bushinaa daily life keenya ittiin deddeemsisnettanii qarshii uummatarraa funaantu moo gaaffiidha kun. Warri community hoogganna jettan qarshii keessan ittiin nyaattanii maqaa keessa kilaaseeriinuma baatanii faa deemu nama ajaa'ibu bara guddate kana. Bara eessaa fi eessa deeme kana dhimma Oromoo dubbachuudhaaf waan meeqatu jiru hiriira nagaa fuudhanii kilaaseerii baatanii deemu iddoo tokko tokkotti jaan taasisameef hin dubbadha. Anyways, iPaditti jijjiiramee la kilaaseerii inni duratti biyya keenya warri nagaa hiriira nagaa baatan dhimmuma deemnuuf illee line appii goonee dubbachuu danda'uu qabnan jedhaga gara fuulduraatti. Dhimmi guddaan an dabarfachuu barbaade qeeqni guddaan an asirratti isiniif dabarsuu barbaade isa kanadha. Dhimma Dr. Mararaa irratti warri afaan loggomattan tokko warri afaan shanee warri shanee moo maal jettanii ani hin beeku maqaa isaanii jechuun maqaatti whatever dhimma isaatiisa Oromoodhaaf hooggantoota galatoomaa garuu seenaa saamuudhaaf warra ariifattan seenaan of hin kennu. Seenaan of hin kennu. Akkatti of hin kenne immoo isinitti himu dargaggeessa mirchaa 2015 Baqqalee Garbaaf Dr. Mararaan biyya keessatti godhan irra deemaa laala. Arsii deema Shaashamannee irratti walgahii sana laala. Wallagga bahaa deema. YouTube godhaati kan naqamtee laala. Uummata gadi ba'ee isaan simachaa ture. Amboof Gudar gidduutti idduma jijjirtu qofan ammayya irratti dhaqaa laala. Boorana keessa dhaqaa laala. Harar Cirootti dhaqaa laala. 2015 nu filadhaa jechuudhaaf lola godhame dargaggoota isaan faana hoogganaa ture. Jaallattanis jibbitanis yoo bishaaniin gadi isinii liqimsamuu danda'e wannuma ta'eetiin gadi butadhaa. Qabsoo biyya keessa jiru jarootuma kanatu gara fuulduraatti fidee isin jechuu barbaada. That is my conclusion. Baay'ee galatoomaa warra afaan Amaariif Oromiffaatiin warra hankeenyaatiif ijaan kan hidhee fi icciitii isaa nun dhaga'uu hin barbaanne immoo warri Habashaa kan isaan fakkaatu haasa'uu hin barbaada. Warri dhageessanis natti tolaa dhiistanis mirga keessanii. Kuni kan walii keenyaan balbala keenya cufannee waa'ee Oromoo walitti himnudha. Isa afaan biraatiin haasa'u homaan dhagaani dheena mana. Hamaas illee miti haasa'u dhugaa jiru haasa'uu hin barbaada. ለማንኛውም እስካሁን የተከታተላችሁኝ ሰዎች አመሰግናለሁ። የኦሮምኛ መናገር የምፈልገውን ጭብጥ ሐሳቦች እዚህ ላይ ጨረስኩ ይመስለኛል። ያልሰማችሁት ሰዎች ካላችሁ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስቤበት የተናገርኩት ስለሆነ በኦሮምኛ የምትሰሙ ሰዎች ተመልሳችሁ ስሙት። ከዚህም በኋላ ደግሞ በአማርኛ የምናገረውን የአማርኛ ሰሚ ጓደኞቼ እንድሰሙልኝ እፈልጋለሁ። የዶክተር መረራ መታሰር ምንን ይመስላል? ለምንስ እስከ ዛሬ አልታሰረም? አብሶ በእሳት ላይ የተጠየቁት ጥያቄ በጣም ግራ የሚያጋባና የሚገርም ነበር።
ዶክተር መረራ እርሶ ለምን አልታሰሩም? ጠያቂው ራሱ የኢሳት ጠያቂው ልብ ውስጡን የበላው አንተ ውያኔ ነህ ለማለት የቃጣው ይመስለኛል። ኤኒዌይስ ፕሮፌሽኑ ስለሆነ እኔ ያ ነገር ላይ ገባኝ ይችላል። እዛ ውስጥ አልገባም። ፍላጎቱ ነው መጠየቁ። ዶክተር መረራ ያልታሰረበትን መልስ ልመልስና ወደሚቀጥለው ሄዳለሁ። አለመታሰር ችሎታ ነው። ሌባ ሰርቆ አለመታሰር ችሎታ ነው። የሆነ ጊዜ የሞተው ፕራይም ሚኒስቴር መለስ ዜናዊ ምን አለ? ሌብነት እስካልተነቃበት ድረስ ስራ ነው አሉ። ለኛ ግን ኃጢአት ነው፣ ስራ አይደለም። ስርቆት ኃጢአት ነው። እኔ በባይብል ስለማምን ማለት ነው። ዲስቶርትድ የሆነ ታሪክ ተሸክመን ስለምንሄድ ብቻ አንዱ ሰው በተናገረው እናምናለን። ያ ማለት የሚያሳዝን ታሪክ ይዘን መጓዝ ጠቃሚ መሪዎች ይህንን ሲያስተምሩ ይዘሽም። እኔ ግን ማለት የፈለኩት ከሳቸው ንግግር ወደዚህ ማገናኘት የፈለኩት ፖለቲካ ማለት ጌም ነው፣ ጋምብሊንግ ነው። ላስ ቬጋስ ሄዶ ሰው ቁማር ሲጫወት ወይ ደግሞ ካርታ የሚጫወት ሰው ብራስ ይዞ ላለመሸነፍ ችሎታውን ለመግለጽ አይደል? ፖለቲካ ኢዝ ጋምብሊንግ፣ ጌም መጫወት እስከሆነ ድረስ ዶክተር መረራ እነሱ ሬድ ላይን ሲያሰምሩላቸው በፖለቲካ በእውቀት ኦኬ በእውቀት በልጦ ስለተገኘ ሊይዙት አልቻሉ። ምክንያቱም እነሱ በዚህ ስሉ በዚህ ሽል ብሎ ይሄድባቸዋል። በር አይከፍትላቸውም። ኦኬ በር ስላልከፈተላቸው እንጂ ከውያኔ ጋር ስለሰራ ነው ብሎ የሚያምን ሰው ካለ በጣም ተሳስተዋል። እኔ ከቤተሰብ አንፃር ነው ማቃቸው። እያንዳንዱን ቤተሰቦቻቸውን ነው ማቀው፣ ምን አይነት ላይፍ ስታይል እንደሚኖሩ ስለማቅ ነው። ቢበዛ ከጎሮ ሶሌ አምቦ ማለት የ15 ደቂቃ ወይ 10 ደቂቃ መንገድ ነው እና ልጆቻቸው አምቦ የልጅ ልጆቻቸው ልጅ የለውም ዶክተር መረራ። ይሄንን በትክክል ስለማቅ አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ። ዶክተር መረራ ጉዲና ማለት ለኦሮሞ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ለመላው ኢትዮጵያ ለዛች አገር ለብሔር ብሔረሰብ ለምትሰሙኝ ሰዎች ኤንሼር እንድታደርጉና ሌሎች መሪዎቻችሁ ወይ ደግሞ እናንተ ፖለቲከኞቹ እንዲሰሙ ፈልጋለሁ። በትህትና ጠይቃለሁ። ሼር አድርጉልኝ። ዶክተር መረራ ለህዝብ የኖሩ ሰው ናቸው። እድሜ ልካቸውን ሳያገቡ ልጅ ሳይወልዱ የኖሩበት ለኦሮሞ ህዝብ ትግል ብቻ ሳይሆን እድሜያቸውን ያሳለፉት ለኢትዮጵያ ህዝብ ጭምር ለህዝብ ነው። ድሮ የኦሮሞ ፖለቲካ መሪዎች የሆነ ግሩፕ ኦሮሚያ ትገንጠል ብሎ የሚያምኑ እያሉ አባኦ የሚባለው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦሮሞን ነጻ የማውጣት አላማ እንዳለው ኦሮሚያን ነጻ ለማውጣት የትግራይ ቲፒኤልኤፍ እንዳረገው የአማራዎችም እንደዛው ዴደን ባይደን የሚባሉት እንዳረጉት ሁሉ ዶክተር መረራ ግን ከሁሉም የተለየ ሐሳብ ነበራቸው። እኔ ነጻ የማወጣው እኔ የምታገልለት ህዝብ ሀገርን ከትግራይን ከኢትዮጵያ ህዝብ የሚገነጥል አይደለም፣ ኦሮሚያን ከኢትዮጵያ ህዝብ የሚገነጥል አይደለም፣ ደቡብን ከኢትዮጵያ ህዝብ የሚገነጥል አይደለም፣ አማራን እንደዛው። ነገር ግን በአንድ ዋልታ ስር አንድ ሀገርን መስራት ህዝቡ በፍቅር መቻቻል መኖር የሚችልበትን ነው መታገልለት ብለው እስከዛሬ ሲታገሉለት ኖረዋል። ባለፈው ሳምንት በኢሮፒያን ዩኒየን ፎርጊቭ ሚ ኢሮፒያን ዩኒየን አልጠራውም ይሄንን እንትን ግን ኤኒዌይስ በኢሮፒያን ዩኒየን እንትን ስር ስለሆነ የተጋበዙት በዶክተር ብርሃኑ ነጋና ስለ ሁማን ራይት
ጀግናው አትሌት ፈይሳ ለሊሳ ጋር ስለ ሰው ሂውማን ራይት መናገር ስለወጡ ዶክተር መረራ ሲመለሱ ለእስር ተዳርጓል። ይሄንን ማለት የምፈልገው ዶክተር መረራ ለእስር የተዳረጉበት ምክንያት ለራስ ለዕለት ጉሮሮአቸው አይደለም። ፕሮፌሰር ነው። ስንቱን እንደኔና እንደናንተ ወጥቶ ፌስቡክ ላይ ሚዲያ ላይ ፖለቲካ ላይ ዛሬ የሚቧርቀውን አስተምሮ ለዚህ ያበቁ ምሁር ናቸው በ6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ። ዛሬ ግን ስለ ዶክተር መረራ ጉዲና የሚናገር አንደበት ጥቂት ነው። ብዙዎቻችሁ የአማራ ጸሐፊዎች የሌሎቹም ስለ ሂውማን ራይት አክቲቪስት ነን የምትሉ ሰዎች ዛሬ ስለዛች አገር ነጻነት እንደውም በር ከፍቶላችሁ ነበር ለመናገር። ምክንያቱም ኢህአዴግ በዚህን ጊዜ የራሱን በር ያጠበበ ነበር የሚመስለው። ምክንያቱም አንድ ጀግና ለአገር ነጻነት የሚታገል ሰው መታሰር ማለት እንደነ በቀለ ገርባ ለአገር የታገሉ እነ ደጀኔ ጣፋ እና አዲሱ ቡላላ ስንቶች የዚህ የኦኤፍሲ መሪ እንዳሉ ተሰብስበው እስር ቤት ሲገቡ የብዙዎች አንደበት መለጎም ማለት ለያለንበት የፖለቲካ መዳሸቅ መልስ ይመስለኛል። ለዚህ እያንዳንዳችሁ ስለ ሂውማን ራይት የሚገባችሁ እውነት የምትናገሩ ከሆነ ስለዛች አንድነት ስለዛች አገር አንድነት ስለዛች አገር ሰላም የምናወራ ከሆነ አብረን ነገ እንደዚህ የምንኖርበትን እንምናፈራ ከሆነ ዶክተር መረራ ያሉበት ፓርቲ እንደነ መድረክ ውስጥ ያሉት የትግራይ ልጆች የትግራይ ፓርቲ ያለበት የአማራ ፓርቲ ያለበት የደቡብ ፓርቲ ያለበት የኦሮሚያ ፓርቲ ኦፊስ የሚባል አለበት ከነ ዶክተር በየኔ ጴጥሮስ ጋር የሚሰሩበት። አሁን ታዲያ እንደዚህ አይነቶቹ መሪዎች ወደ እስር ቤት መውሰድ ማለት መውሰድ ሳይሆን እስከዛሬ ገለውም ቶርቹ እስካሁን እየሆነ ያለውን መድኃኒዓለምና እነሱ ብቻ ይወቁት። ምንም ዝም ብለን አፋችን ዘግተን የምንቀመጥበት ጊዜ እንዳልሆነ ወይ ደግሞ እሱ ለኦሮሞ ስለሚታገል ነው ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ በትክክል ተሳስታችኋል። ስለ ኢትዮጵያ ሕዝብ ያቺ አገር እንዳትገነጠል ያቺ አገር ተበታትና እንዳትጠፋ ሁሉም አገር ሕዝብ በአንድነት መኖር አለበት ብሎ የሚታገሉለት ፖለቲካ ነው ዶክተር መረራ ጉዲና። ለዚህ የራሳቸው ኑሮ ቤታቸውን አሞቀው መኖር ሲችሉ እንደፈለጉ የትም አገር ኢሮፕ አሜሪካ በተለያዩ አህጉር ሲዞሩ ቀርቶ መኖር ሲችሉ ለዚህ ሕዝብ ሲሉ ዛሬ በአማራ ክልል እየሞቱ ላሉት በኦሮሚያ ክልል በደቡብ ክልል በተለያየ ስፍራ በጋምቤላው ሲሞት ላለው ህዝብ እየታገሉ ያሉ አንድ ምሁር ጀግና ናቸው። ለዚህ አንደበታችሁን ዘግታችሁ የተቀመጣችሁ ሰዎች አሁንም በትህትና ጠይቃችኋለሁ። የዶክተር መረራ መታሰር ዝም ሊያስብለን አይገባም። ይህ መንግስት እውነት ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚያስብ ከሆነ እንደዚህ አይነቶቹ መሪዎች መፈታት እንዳለባቸው ሁላችንም አብረን መታገል እንዳለብን በዚህ ሁላችሁም በዚህ ላይ እንድትሰሩ እኔ ዶክተር መረራን ብቻ አይደለም እያልኩ ያለሁት ስንቶች መሪዎች እንደና አንዳርጋቸው ጽጌ ስንቱ እኔ ጠርቼ ማልጨርሰው እናንተ የምታውቁት ስንት ለዛች አገር በትክክል የሚያስቡ ሰዎች እስር ቤት ናቸው። እነዚህ መፈታት አለባችሁ ብለን መታገል ያለንበት ጊዜው ዛሬ ይመስለኛል እንጂ ዶክተር መረራ የታሰሩት ለኦሮሞ ህዝብ ብቻ አይደለም። ለዚህ ነው በኦሮምኛ ከጨረስኩኝ በኋላ በአማርኛ መናገር የፈለኩት። እውነት ለዛች አገር እኛ እንኳን ልንሞት እንችላለን አይደል? ያቺ አገር በዲሞክራሲ ሳትኖር ሁላችንም በዚህ እድሜ ልናልፍ እንችላለን። ለልጅ ልጆቻችን እውነት አስባችሁ ከሆነ ወይ ደግሞ በእኛ እድሜም እግዚአብሔር ካለ አንድ ነገር ይፈጠራል ብላችሁ አስባችሁ ከሆነ
እውነት ዲሞክራሲ ከአፍ ያለፈ ዲሞክራሲ ይመጣል ብሎ የምታምኑ ሰዎች ካላችሁ ቀኑ ዛሬ ነው። እንደዚህ አይነት መሪዎች ለዛውም የዩሮፒያን ዩኒየን በኢሮፕ ውስጥ መጥቶ ስብሰባ አድርግ ተብሎ ተጋብዞ መጥቶ ቴስቲፋይ ካረገ በኋላ ሄዶ መታሰር ማለት በዚህን ጊዜ ምሁሮች ተነስታችሁ መጻፍ ያለባችሁ ህዝብ ተነስቶ በአንድነት በአሜሪካም የሆነ በዩሮፕም የሆነ በካናዳም በኤኒዌር ያላችሁ ሰዎች በዚህን ጊዜ ነው ተነስተን ይሄ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ስርዓት ይሄ ነው ብለን ማሳየት የምንችልበት እድል ይሄ ነው። ዶክተር መረራ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ጋር ስለተቀመጡ ታሰሩ ብዬ እኔ አላምንም። ምክንያቱም ዶክተር መረራ በተለያየ ጊዜ አሜሪካ እየመጡ ከተለያዩ ሰዎች ጋር ስብሰባ ተጋብዞ ይሄዳሉ እና ማለት የፈለኩት እሱን እነሱ ባሉበት ይፍቱት። እኔ ማሳለፍ የፈለኩት እቺን ነውና እቺን እንድታስተላልፉልኝ እፈልጋለሁ። ያልሰማችሁ ከመጀመሪያው ይሄን ቪዲዮ ሰምታችሁ በኦሮምኛም በአማርኛም ሁሉንም መድረስ ሞክሬ ነበረ። እንግዲህ ለዛሬ በዚሁ ላይ ልሰናበታችሁ። ነገር ስለበዛ ባያ ጫንም ይባላል አይደል? አመሰግናችኋለሁ፣ ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። አንድ ቀን እውነተኛ የትግራይ ልጅ፣ የአማራ ልጅ፣ የገንበይላ ልጅ፣ የኦሮሞ ልጅ፣ የደቡብ ልጅ ያልጠራዋቸው ዜጋዎች በስም ሳንጠራራ በእውነተኛ ዲሞክራሲ እንደ አሜሪካ የምንኖርበት አገር በአይናችን እያየን የምትመሰረትበት ቀን ትመጣለች። እንግዲህ በዚሁ ልሰናበታችሁ። የዶክተር መረራን ነገር አሁን የተናገርኩትን በትክክል ስሙልኝ፣ አስተላልፉልኝ። አመሰግናለሁ፣ እወዳችኋለሁ።